Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota JMN amma immoo dabareen kan oduu ispoortiiti. Oduu ispoortii kan isinitti himan sanyii cannaqaatii haga xumuraatti waliin tura. Taphni torbee 18ffaa Premier League Oromiyaa dilbata kaleessaa geggeeffameen kilabni kubbaa miilaa Leeqaa 2-1 Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa mo'ate. Dabalatee oduu kana akka taanutti dhiyaata. Tapha torbee 18ffaa Premier League Oromiyaa dilbata kaleessaa geggeeffameen kilabiin Leeqaa 2-1 Yuunivarsiitii Dambidolloo injifachuun qabxii isaa 28 gaatee jira. Itti dabaluunis Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa galchii 2-2 ta'uun kutaa magaalaa Galaa waliin qabxii qooddateera. Tapha torbee 18ffaa Premier League Oromiyaa dilbata kaleessaa waaree booda sa'a 8 irraa eegaleen Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Galaan galchii 2-2 qixa ba'aniiru. Taphataan Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Aliyyi Daabii galchii daqiiqaa 57 irratti lakkoofsiseen dursummaa qabaatus daqiiqaa 61 irratti Yaabsira Alamaayyoo immoo bulchiinsa magaalaa Galaaniif galchii lakkoofsisuun wal qixxeesse. Dabalataan daqiiqaa 76 irratti Dachaasaa Baqqalee Galaaniif yeroo lakkoofsisu daqiiqaa 87 irratti immoo Lataa Danaboo Yuunivarsiitiif galchii qixxeessituu galchuun taphichi goolabameera. Akkasuma guyyaa makaleessaa sa'a 10 irraa eegaluun kilabiin bulchiinsa magaalaa Dambidolloo fi kilabiin bulchiinsa magaalaa Gimbii wal morkii taasisaniin kilabiin bulchiinsa magaalaa Dambidolloo injifateera. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Dambidolloo 2-1 Gimbii mo'achuun qabxii isaa 30 gaatee jira. Tapha marsaa tokkoffaan qabxii 11 qofaan sadarkaa gadii saglaffaarra kan ture bulchiinsi magaalaa Dambidolloo tapha marsaa lammaffaa 8 taasiserraa qabxii 19 sassaabachuun qabxii isaa 30 gaachuun beekamee jira. Itti fufuudhaan tapha torbee 18ffaa Premier League Oromiyaa waaree booda guyyaa har'aa geggeeffameen Muka Xurriin 1-0dhaan Gullisoo injifate. Daagim Lammeessaa daqiiqaa 18ffaa irratti bulchiinsa magaalaa Muka Xurriitiif galchiin lakkoofsiseen goolabame. Yoosef Balaay ammoo sarara gidduu Muka Xurrii irraa taphataa urjii ta'uudhaan badhaafamee jira. Kilabni kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Leemman liigii tokkoffaa Oromiyaa ramaddii Caa irraa olaantummaadhaan goolabuun shaampiyoonaa ta'ee jira. Magaalaa Shaashamanneetti dorgommii geggeeffamaa tureen bulchiinsi magaalaa Leemman taphoota 9 taasise irraa galchiiwwan qulqulluu 6 fi qabxiiwwan 18 olaantummaadhaan goolabuun shaampiyoonaa liigichaa ta'uu danda'ee jira. Liigii tokkoffaa Oromiyaa ramaddii Caa magaalaa Shaashamanneetti kilaboota 10 gidduutti geggeeffameen bulchiinsi magaalaa Leemman Amminyaa, Arbaa fi Adaabbaan shaampiyoonaa kilaboota liigii tokkoffaa waliigalaaf darbanii jiru. Walaayittaa Dichaa galchii 2-0dhaan kilaba bulchiinsa magaalaa Shaggar injifate. Kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Shaggar waancaa Itoophiyaa xumuraaf darbuuf sanbata darbee Walaayittaa Dichaa waliin morkii taasiseen injifannoo Walaayittaa Dichaatiin goolabamee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa Bunni Sidaamaa fi Machaal waliin taphachuun galchii malee 0-0 yoo xumuran rukuttaa gargar bahinsaan Bunni Sidaamaa 7-6 Machaaliin injifachuun gara xumuraatti darbee jira. Taphni xumuraa itti aanus caamsaa 30 bara 2017 akka geggeeffamus beekamee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu biyya bakkee irraa argannetti yeroo dabarru Crystal Palace waancaa FA xumuraatiif darbe. Tapha walakkaa xumuraa FA Cup irratti Crystal Palace Aston Villa 3-0 injifachuun gara tapha xumuraatti darbee jira. Crystal Palaceif Ezen goolii jalqabaa daqiiqaa 31ffaa irratti yeroo galchuu Saar ammoo goolii lammaffaa fi sadaffaa daqiiqaa 58ffaa fi 94ffaa irratti galchuu danda'ee jira. Seenaa isaanii keessatti waancaa FA injifatanii kan hin beekne warri Crystal Palace tapha xumuraatiin seenaa haaraa galmeessisuun falmiin isaan godhan gamanumaan hawwii guddaatiin akka eegamus beekameera. Crystal Palace taphoota Manchester City fi Nottingham Forest waliin taphataniin booda xumura irratti eenyu wajjin akka taphatus ni beekama. Barcelonaan Real Madridin injifachuun shaampiyoonaa Copa del Rey ta'ee jira. Dabalatee oduu kana akka taanutti dhiyaata. Barcelonaan Real Madrid injifachuun shaampiyoonaa Copa del Rey kan bara kanaa ta'ee jira. Boqonnaan dura olaantummaa taphaa kan fudhatan gareen Hansi Flick goolii Pedriin daqiiqaa 28ffaa irratti lakkoofsiseen xumuran. Tapha boqonnaa boodaan teessoo jijjiirraa dirree kan seene Kylian Mbappé goolii daqiiqaa 70ffaa irratti akkasumas Chouaminiin daqiiqaa 77ffaa irratti lakkoofsiseen warra Los Blancootti abdii hortee turte. Ta'us gooliin Ferran Torres daqiiqaa 84ffaa irratti lakkoofsisee sa'aan idilee qixaan akka xumuramu taasisuun taphichaan daqiiqaan akka dabalamu taasisee jira. Tapha xiiqiin guutame kanaan goolii Jules Koundé daqiiqaa 116ffaa irratti saaphanaan ga'e ammoo Real Madridin abdii kan kuttee fi shaampiyoonummaa kilabaa Kaataalaan kan labsite taatee galmooftee jirti. Taphichaan dursanii murteessaa taphichaa irratti komii dhiyeessaa kan turan gareen Antonio Conte Real Madrid
gocha dhuma taphichaa irratti taphattoota teessoo jijjiirraa irra turan dabalatee gara dirree seenuun raawwatanii fi murteessaa taphichaa irratti agarsiisaniif ittisaa kilabichaa Antonio Rudiger dabalatee Lucas Vazquez fi Jude Bellingham adabbii kaardii diimaaf saaxilamanii jiru. Antonio Rudiger aleellaa murteessaa taphichaa irratti yaaleef Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Spain adabbii cimaan isa mudachuu mala jedhameera. Barcelonaan Copa del Rey marsaa 32ffaaf yoo mo'atu yaaliin Real Madrid marsaa 21ffaaf waancicha injifachuuf ture osoo milkaa'in hafeera. Tapha walakkaa xumuraa waancaa FA Englandiin Manchester Cityin Nottingham Forestin injifate. Taphni walakkaa xumuraa waancaa FA Englandii kaleessa galgala sa'aatii 12 walakkaa irraa eegaluun Manchester City fi Nottingham Forest gidduutti taphatameen injifannoo Manchester City galchii 2-0 injifatee jira. Manchester Cityin bara tapha kanaa waancaa malee akka hin xumurreef falmii inni taasise milkaa'ina argateeras jedhame. Seenaa kilaboonni lamman taphoota waliin taphatan 5 keessaa 3 olaantummaa Cityin yeroo xumuramu Nottingham Forest ammoo tokko injifachuun tokko ammoo qabxii qooddachuu danda'ee jira. Haaluma kanaan Manchester Cityin tapha waancaa FA Englandiif Crystal Palace waliin ni falmatas jedhamee gama. Oduu keenya xumuraatiin Liverpool shaampiyoonaa Premier League Englandii kan bara kanaa ta'ee jira. Liverpool taphoonni 4 osoo isaa hafuu shaampiyoonaa Premier League kan bara kanaa ta'eera. Liverpool dilbata galgalaa morkii geggeesseen galchii 5-1 Tottenhamin injifachuun shaampiyoonummaa isaa mirkaneeffachuu danda'ee jira. Itti dabaluudhaanis shaampiyoonaa isaa amma inni mirkaneeffatetti dabaluun Liverpool yeroo 20ffaaf shaampiyoonaa Premier League Englandii bara 2024-25 ta'uu danda'ee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya JMN irraa oduu ispoortii kan yeroo kanaaf isinitti himaa turanii isin cannaqaati. Qophiilee JMN afaan waliin turtii gaarii.